Quraanni keessani Yesuusitti amanaa jedhaa, isaan waaqa jedhaa akkasumas inni fayyisaa jedhaniitiin ragaa kijibaa tokko nutti dhiyeeffatanii jiran. Inshaallah ragaa isaaniif ta'amoo isaanitti ta'a jedhu wajjin ilaallaa mee dhaggeeffadhaa. Qur'aana suuraa Nisaa'i boqonnaa 4 aayata 159. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيدًا. warroota abbootii kitaabaa irraa osoo hin du'in isatti kan amanu malee tokkollee hin jiru. Osoo hin du'in guyyaa qiyaama'aa isaan irratti ragaa ba'a jedha. Osoo hin du'in Yesuusitti amani quraanuma keettu sitti hime. Osoo hin du'in isatti kan amanu. Akkuma viidiyoo kana keessatti dhaggeeffattan namni kun aayaa quraanaa kana Yesuusin waaqa ittiin gochuudhaaf akkasumas Yesuusin quraanni fayyisaa jedhaatiin itti amanaa jedheetiin ragaa nutti godhatee jira. Ragaa isaaf ta'amoo itti ta'a jedhu inshaallah wajjin ilaalla. Namni musliimaa wanti naaf gootan maalidha? Wanti kun ummata keenya ittiin jallisuudhaaf jedhamee waan dalagamaa jiruuf sirritti iddoo mara akka gahu sirritti sheer godhaa, sirritti koppii linkii godhaatiin waliin gahaa isiniin jedha. Kallattimaan gara deebiidhaa haa deemnu. Deebii inshaallah ragaa wajjin takkaa isaatiin waan dubbadhu mara ragaa wajjin dhiyeessaa deema. Jalqaba akkaataa namni kun quraana itti qara'e akkaataa sirrii miti. Aayaa quraanaa kana akkaataa dogongoraatiin qara'e. Wanti inni jedhu maalidha? وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. akkaataa inni jedhu kana garuu ni sirriin qaraane. By the way ani nama hayyuu ture, nama muslima ture, nama hayyuu beekamaa wayii ture naamin jedheetiin ofoo qaba ture. Garuu beekumsi isaa gamta akka ta'e akkaataa inni nama qara'e irratti ilaaltanii jirtanii. Lammaffaa mammaaksa Oromoo tokkotu jira. Innis maalidha? Lukkuun haatee albee ittiin of haaddu baaftee ka jedhan tokko jira. Aayaan quraanaa kun amantii isaa waan miila jalaa dhaheetiin kuffisuudha. Garuu inni ragaa naa ta'a jedheetiin qabatee dhufe. Garuu aayaan quraanaa kun amantii isaa waan luka jalaa dhahee kuffisuudha. Nama ajaa'iba. Mee inshaallah akkam akka ta'e isin agarsiisa na hordofaa. Lammaffaan kana. Sadaffaa amanuu jechuun maal jechuudha? Amanuu jechuun hiikkaa dogongoraa tokko kan itti kennantu jira. Fakkeenya ergamtoota rabbiiti amanuu, maleekota amanuu jechuun waaqeffatuu yookaan gabbaruu jedhaniitiin hiikuu isaanii. Garuu amanuu jechuun waaqeffatuudha. Itti amanuu jechuun isa waaqeffatuu jechuudha. Ergamtoota rabbiiti amanuu jechuun ergamtoota rabbii kana waaqeffatuu isaaniin waaqa jedhanii isaan gabbaruu isaan hordofuu jechuudha. Maal jechuudha laata? Hiikkaa inshaallah hiikkaa sirrii ta'e quraana keessattii fi kitaaba isaanii baaybilii keessatti maal akka ta'e wajjin ilaalla. Jalqaba akka islaamummaatti iimaana jechuun waan tokko amanuu jechuun waan tokko dhugoomsuudha. Hiikkaan afaanii kana. Fakkeenya obboleewwan Nabi Yuusuf abbaa isaanii Yaaqoobiin maal jedhaa turanii wamaa anta bimu'minin lana walaw kunnaa saadiqiin. Ragaa kanaa suuraa Yuusuf boqonnaa 12 lakkoofsa 17 irratti argachuu dandeessu. Wamaa anta bimu'minin lana walaw kunnaa saadiqiin jechuun osoo nuti dhugaa dubbannullee taane ati nun dhugoomsituu nun amantu jechuun nun dhugoomsituu jechuudha. Nun amantu jechuun ati nun waaqeffattu jechuudha, nun gabbartu jechuudha miti. Maal jechuudha ree? Ati nun dhugoomsituu jechuudha. Akkasumas nama tokko amanuu jechuun itti amanuu jechuun isa dhugoomsuu jechuudha. Ergamtoota rabbiiti amanuu jechuun maal jechuu? Ergamtoota rabbii kana dhugoomsuu. Ergaan isaanii kun dhugaa rabbiin biraa dhufe jedhanii isaan warra dhugaa dubbatu jedhanii dhugoomsuu jechuudha malee isaan waaqeffatuu jechuudha miti. Ragaa kana kitaaba warra kiristaanaa keessatti haa ilaallu. Fakkeenya Yesuus maal jedhaa boqonna Yohaannis 14 lakkoofsa 1 irratti በእግዚአብሔር መመኑ በእኔ መመኑ jedha. Waaqatti illee amanaa anatti illee amanaa jedha. Nattis amanaa waaqattis amanaa jechuun waaqeffadhaa jechuudha. Waaqeffadhaa jechuudha miti. Ragaan kana maali? Ragaan kana Oriit Zatsa'aat yookaan ammoo matsaafa seera ba'uu ka jedhamu, seera ba'iinsaa ka jedhamu yookaan Zatsa'aat ka jedhamu boqonnaa 14 lakkoofsa 31 irratti maal jedhaa? በእግዚአብሔርም እመኑ በባሪያውም በሙሴም እመኑ jedha. Waaqatti illee amanaa gabricha isaa yookaan sarvaantii isaa ka ta'e Muusaa yookaan Muuseetti illee amanaa jedha.
Muuseettillee amanaa jechuun Muusee waaqeffadhaa jechuudha miti. Maal jechuu? Isa dhugoomsaa jechuu. Inni ergamaa Rabbii ka dhugaa ta'uu isaa dhugoomsaatiin hordofaan jila deemaa jechuudha. Akkasumas ragaa biraa matsaafaa seenaa mawaalii yookaan ammoo kitaaba seenaa yookaan macaafa seenaa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 20 irratti በእግዚአብሔር እመኑ በነቢያቱም እመኑ jedha. Waaqatti illee amanaa, ergamtoota isaa, nabiyyoota isaa yookaan profeetii warroota jedhaman isaanitti illee amanaa jedha. Ergamtoota isaa, profeetii isaati amanaa jechuun isaaniin waaqa jedha jechuudha miti. Maal jechuudha ree? Isaan dhugoomsaa jechuudha. Akkasuma Yesuusitti illee amanaa jechuun, ergamtoota Rabbii amanaa jechuun hiikkaan isaa maal jechuudha? Isaan dhugoomsaa jechuudha. Deebiin sadaffaan isa kana. Deebii afraffaa kana keessa maal ilaallaa? Iisaan alayhi salaam akka aayaan Qur'aanaa suuraan isaa boqonnaa 4 lakkoofsa 259 irra dubbatutti aakhira zamanaa akka dhufu dubbata. Aayaa kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa Zukhruf keessatti maal jedhee dubbata? Wa innahu la'ilmun lis-saa'ati falaa tamtarunna bihaa wattabi'uuni haadhaa siraatun mustaqiim. Iisaa ibnu Maryam aakhira zamanaa yookaan xumura zamanaa dhufuun isaa jedha Rabbiin mallattoo qiyaamaa irraa tokko jedha. Mallattoo qiyaamaa keessaa tokko maalidha? Dhufiinsa Iisaa ibnu Maryam alayhi salaam. Namni muslima ta'e kana amanuu qaba. Iisaa ibnu Maryam aakhira zamanaa ni dhufan jedha Nabiyyiin sallallahu alayhi wasallam. Aakhira zamanaa dhufee akka aayaan Qur'aanaa kun dubbatutti illee hadiisa illee inshallah booda ni dhiyeessa. Aakhira zamanaa ni dhufa. Aakhira zamanaa yeroo dhufe maal godhaa? Yahudaan yookaan Juudizimii warroonni jedhaman, Kiristaanni yookaan Nasaaraa warroonni jedhaman, warri ahla kitaabaa kun marti isaa Iyyasuus ergamaa Rabbii ta'uu, nabiyyii Rabbii ta'uu. Yahudaan fakkeenya Yesuusin kijibsiisanii jiran. Maal jedhanii? Ilma zinaa jedhanii, ergamaa Rabbiitii miti, nabiyyii Rabbiitii miti jedhanii kijibsiisanii jiran. Nasaaraa yookaan Kiristaanni illee kijibsiisanii jiran. Maal jedhanii? Iyyasuus waaqa, ilma waaqaati malee inni ergamaa waaqaatii miti jedhaa mormaa jiranii. Gariin isaanii akkanatti morman. Inni waaqa jedhee of hin barsiifne, ilma waaqaa jedhee illee of hin barsiifne. Barnoota dogongoraa akkanaa kanneen irraa sirraa'aniitiin ni deebi'anii jedha Rabbiin aakhira zamanaa. Wa in min ahlil kitaabi illaa la yu'minanna bihi qabla mawtihi. Iisaa ibnu Maryam osoo hin du'in dura warri ahla kitaabaa Yahudaa fi Nasaaraani hundumti isaayyuu itti amanan malee hin hafanii jedha Rabbiin. Warri hadha karaa kijibaa irra jiru kun marti Iisatti amanuu malee hin hafuu jedha osoo Iisaan hin du'in dura itti amananii jedha Rabbiin. Ergamaa Rabbii ta'uu isaanii amanan, nabiyyi Rabbii ta'uu isaanii amanan, gabricha Rabbii ta'uu isaanii amanan, waaqa kan ta'e inni amanan jedha Rabbiin. Qabla mawtihii Iisaan du'uun dura. Osoo Iisaan ka waaqa ta'uuti ni du'a. Kanaafuu aayaan Qur'aanaati ragaa godhatte simarra ragaa ta'e jechuu. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Guyyaa qiyamaallee ragaa isaan irratti ta'a jedha Rabbiin. Guyyaa qiyamaa ragaa sirratti ta'a jedha Rabbiin. Ati yoo kiristaanaa taate, yoo Yahudaa taate ragaa sirratti ta'a jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf aayaan Qur'aanaa kun ka ragaa sii ta'u osoo hin taane ragaa sirratti ta'aa jira jechuu. Guyyaa qiyamaa Yahudaanis Nasaaraanis osoo qiyamaa hin dhufin dura, osoo qiyamaa hin dhufin aakhira zamanaa irratti Iisatti ni amanan. Ergama Rabbii ta'uu isaa ni amantaatillee. Rabbiin akka hin ta'in, ergama Rabbii malee waaqa akka hin ta'in, ilma waaqa akka hin ta'in ni amantaa aakhira zamanaa yoo achi geette. Guyyaa qiyamaa ammoo ragaa sirratti ta'a jechuu. Aayaan Qur'aanaa kun kana dubbataa jira malee Iyyasuusin waaqa jedhaa itti amanaa hin jedhu. Iyyasuusin ilma waaqaati jedhaa itti amanaa hin jedhu. Kan inni jedhaa jiru maali? Osoo qiyamaan hin dhufin dura nabiyyii ta'uu isaa, ergama Rabbii ta'uu isaa itti amantaa jedhaa jira. Guyyaa qiyamaa ammoo ragaa sirratti ta'a jedha. Inshallah nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam waa'ee dhufiinsa Iisaatiin wal qabsiisanii hadiisa irra maal akka dubbatan wajjin ilaallaa. Hadiisa Abii Daawud 4324 irratti odeessan keessatti Abii Hurayraa irraa odeeffame nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan. Laysa baynii wa baynahu nabiyyun. Anaa fi Iisaa jidduu nabiyyiin biraa hin jiru jedhan. Wa innahu naazilun. Inni ni bu'aa jedhan aakhira zamanaa. Yeroo qiyaamaan dhiyaatuuf geettetti ni bu'aa jedhani. Fa'idhaa ra'aytumuuhu fa'arifuuhu. Yoo isa argitan isa beekaa. Mallattoo isaa dubbatanii rajulun marbuucun ilal humrati wal bayaadi. Xumura irratti maal jedhanii? Fayuqaatilu nnaasa alal islaami. Namoota islaamummaa irratti ittiin lolaa jedhani. Warroota islaamummaa faallessaniitiin diinii islaamaa balleessuuf deeman kana isaanii lola jedhani.
fayaduqqu saliiba masqala kamma isin mataa fayyina kennaa jettanii ilaaltan masqala kana ni caccabsaa jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Wayaqtulul khinziira khinziira yookaan booyyee ni fixaa jedhani ni ajjeesa jedhani. Wayada'ul jizyata jizyaa yookaan ammoo gibirallee ni dhiisaa jedhani. Akira zamanaa namni marti muslima ta'a waan muslima ta'uuf jizyaan yookaan gibirri hin barbaachisu. Jizyaallee yookaan gibirallee ni dhiisaa. ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. ربي سبحانه وتعالى آخر زمانا أمنتي هنداني بلسا جدًا حركة إساء الرتي مال ملي إسلام ما ملي زمان إيسا يو إيسان آخر زمانا رفو أمنتي مرتو نبدا أمنتي كم ملي أمنتي إسلام ملي إيسان رفون أمنتي كمال قد جيشو نبلسا أمنتي كرسانا جرى منجرو أصلا أمنتي كان نبلسا أمنتي كم كفان بسا amantii islaamummaa qofaan bisaa jechuu. Kanaaf wayuhliku almasiiha dajjaala masiiha dajjaaliin illee ni ajjeesa fayamkusu fil ardi 40 sanatan dachii kanarra waggaa 40 ni taa'a summa yutawaffaa fayusalli alayhi almuslimuun ergasii ni du'a muslimoon irra salaataniitiin awwaalanii jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf Iisaan nama du'uu hedu akkasuma amantii hunda balleesseetiin amantii kam qofaan bisa amantii islaamummaa qofaan bisa amantiin kiristaanallee ni bada amantiin yahudaallee ni bada amantiin abu amantii islaamummaa qofaa jechuudha. Kanaaf kuni ragaa ka isinii ta'u osoo hin taane dhufiinsi Iisaadha isiniif ragaa osoo hin taane ragaa isin irratti ta'a jechuudha. Iisaa yoo dhufe isin balleessa malee nuu miti ka balleessu amantii keessan balleessa malee amantii kennaa miti ka balleessu. Kanaaf yaa ummata keenya barnoota dogongoraa jala deemuu dhiisaatiin barnoota sirrii karaa sirrii ka ta'e karaa islaamummaadha karaa fayyinaa karaa nabiyyoonni hundi irra turan karaa nabiyyoonni itti waamaa turan karaa nabiyyoonni hundi itti gorsaa turan karaa islaamummaatti koottaa fayyina argattu. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فينا يوكا بربادن تي غير ربي كوتا فيني غجرو كرا نبي محمد قفاني صلى الله عليه وسلم نبي محمد هردوفو يود أبدان فينا نرغتاني يجو كرا فينا كانت كوتا سنين جدا يرو غاري سنفاتاو نغا نافتورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.